Faarsee bulaa yookaan gomatee bulaa duula seenessaa miidiyaa hawaasaa to'achuun siyaasa Itoophiyaa baroota muraasaa darban keessatti miidiyaan hawaasaa gumaacha godheera. Dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmed duraa qabsoon gaggeeffamaa ture kallattiin kan kennamu duulli kan qindaa'uu fi mariin kan godhamu dirree miidiyaa hawaasaa gubbaattidha. Egaa kanarratti ogeessonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Dhufaatii ministeera muummee Itoophiyaaf sababa kan ta'e miidiyaan itti fayyadama isaa keessatti immoo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed maal fakkaata kan jedhu qindeeffannee isiniif dhufneerra. Egaa isin warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa oduu wajjin turtii gaarii. Siyaasa Itoophiyaa baroota muraasaa darban keessatti miidiyaan hawaasaa gumaacha godheera. Dhufaatii ministeerri muummee Abiyyi Ahmed duraa qabsoo gaggeeffamaa turee fi kallattiin kan kennamu duulli kan qindaa'uu fi mariin kan godhamu dirree miidiyaa hawaasaa gubbaatti ture. Dirree kanarratti odeeffannoowwan qoodamuu fi seenessi bocamuu harki hedduun kan mormitoota mootummaa ta'ee tureera. Mootummaan miidiyaalee idilee irratti ibsa baasuun dantaa isaa eegsisuu fi carraaquu caalaa bifa qindaa'een miidiyaa hawaasaa irratti hedduu hirmaataa hin turre. Seenaan kuni dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmed booda waggoota muraasa darban keessa jijjiiramaa dhufeera. Mootummaan ministeerri muummee Abiyyi dirree miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoowwan qoodamanii fi deebii kennuun qofaa osoo hin taane ajandaa miidiyaa hawaasaa bocuun dantaa ofii eegsisuu fi bifa qindaa'een socho'aa jira. Tibba kanas ogeeyyiin fayyaa biyyattii qabxiilee 12 irratti mootummaan deebii akka kennuuf gaafachuun mormii eegalaniiru. Walqabatee dirree miidiyaa hawaasaa gubbaa falmii fi duulli gaggeeffamaa jira. Siyaasa ministeerri muummee Abiyyi kan qeeqanii namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammed deeggartoota mootummaa miidiyaa hawaasaa irratti duuluu fi gaafatamaa qabanitti maqaa faarsee bulaa jedhu moggaasuun duula isaanii busheessuu turani. Mormitoonni mootummaa kaanis moggaasaa faarsee bulaa jedhu kana bal'inaan yoo qoodanii mul'ateera. Sirbii garee mootummaa leellisuu kana busheessus dalagameera. Faallaa kanaanii deeggartoonni mootummaa mormitoota mootummaatiin maqaa akka gomatee bulaa, abaaree bulaa jedhu kennuun qeequm. Sochii miidiyaa hawaasaa deeggartoota mootummaa waggoota duraa mul'achaa hin jirre amma bifa qindaa'een kan gaggeeffamaa jiru caasaan raayyaa miidiyaa jedhu uumamuu isaati. Miidiyaan hawaasaa haala hammaa mul'atuun dirree duulaa maaliif ta'e? Waggoottan ja'an darban dhiibbaan miidiyaa hawaasaa siyaasa Itoophiyaa keessatti qabu baay'ee olaanaa ta'uu daayiriktarrii olaanaa wiirtuu mirgootaa fi guddina diimokiraasii obbo Fiqaaduu Haayiluu BBC'tti himaniiru. Komiiwwan uummataa miidiyaalee hawaasummaa irratti calaqqisiifamuun isaanii ilaalcha ministeerri muummee deeggartootaa fi jaallattoota dhabaa jiru jedhu uumeera jedhanii amanu obbo Fiqaaduun. Maxxansaawwan ministeerri muummee jalaa yookaan viidiyoowwan isaanii irratti mul'atan jala yaadawwan leellisuun itti baay'atu dhugaa fi kan uumame in fakkaanne yoo kennaman hubachuu kan dubbatan obbo Fiqaaduun sochiin kunis mala fudhatamaa fi kabajaa mootummaa sababii adda addaatiif dhabee oomishuu akka fakkaatu himu. Qorataan mirgaa namoomaa dijitaalaa Dr. Yohaannis qabiyyeewwan mootummaa wajjin hidhata qaban irratti haala qindaa'een koomentii kennuun yaada bilisaa ibsachuu osoo hin taane kan qaaneessudha jedhu. Sochiin akkasii fayyadamtoota hukkaamsuu kanneen siyoominaanii barreessan waltajjii kanarratti akka bahan gochuu akkasumas yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga odeeffannoo argachuu akka daangessu eeraniiru. Aangoonni dhaabaa badhaadhinaa biiroon waa'ee bilisummaa yaada ibsachuu fi dirree siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee BBC'f yaada kennan waltajjiin kun dhorkaa malee godhiifamee sababa jiruuf arrabsuu fi xiqqeessuu akka mirgaatti ilaalu jedhu. Qondaalli dhaabaa badhaadhinaa Oromiyaa Dr. Buzaayee Daggafaa waa'ee dirree siyaasaa Itoophiyaa hayyuu dubbatan dirreen siyaasaa bal'achuu bira darbee daangaa malee fayyadamummaa jira sababa kanaattis qeequu bira darbanii hanga nama dhuunfaa harrabsuu gahameera jedhani. Yuunivarsiitii barnootaa Kotobeetti barsiisaa fi qorataa gaazexeessummaa kan ta'an Dr. Zalaalem Jabeessaa Itoophiyaatti namoonni miidiyaalee hawaasaatti fayyadamuun tokkoon kan mootummaa hadheeffatan kan mootummaa leellisan jechuun garee miidiyaalee hawaasaa ibsani. Dhimma ijaarsaa raayyaa miidiyaa irratti qorannaa taasisaa kan jiru barsiisaan kun namoonni baay'ee maallaqni gurguddaan kaffalamee fi namoota gama
dhaabbatni hammeenyaa mootummaa morman dubbiin isaanii akka hin fudhatamne gochuu fi yeroo hundumaa wal jalaa fuudhanii iyyisiisuu jechuun humnoota dirree miidiyaa dijitaalaa Itoophiyaa dhuunfaatan himaniim. Wanti falatoo maalim dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti dirree miidiyaa Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhufu jedhanii heeguun ulfaachuu danda'a. Dhiyootti natti hin mul'atu. Furmaata ta'uu kan danda'u furmaata sirnaati. Hojimaanni miidiyaa biyyaa kanaa sirnaan jijjiiramuu qaba. Miidiyaan waan baay'eedhaaf fala qaba. Waan baay'ee ijaaraa, waan baay'ee diigaa mootummaan qofaasaatti jijjiirama fiduu hin danda'u kan jedhu Dr. Zalaalem sirna miidiyaa ittiin hojjetu jijjiiramuu akka qabu gorsa. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa bifa walabateen miidiyaa hoogganuu fi to'achuu akka danda'u qooda fudhattoonni garaagaraa walitti dhufuun yoo haaromsamee haala amma jiru fala akka ta'u dhaamaniim. Egaan hordoftoota keenya maddi keenya BBCdha. Ammas oduu biraatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii.